Itoophiyaa fi Sumaliyaan rakkoo yeroo dheeraa isaan gidduu ture araaran xumuratanii jiru. Eessatti xumuratan? Akkasumallee maal irratti walii galan? Akkuma beekamu marsaa sadaffaaf kan mariif taa'ame jechuudha. Marsaa lama waliigaltee malee kan addaan ban jechuudha. Marsaa ammaa kanarratti Itoophiyaa fi Sumaliyaan walitti araaramanii araaran xumuranii jiran. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumallee muummichi ministeera Sumaliyaa wal arganii jiru. Eessatti wal argan? Akkamiin araaraman? Maal irratti walii galan kan jedhullee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Kuni oduu gammachiisaadha. Baay'ee kan namatti toludha. Baga deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo like godhuu hin dagatina. Viidiyoo irra waan isin mul'ate komentii jalatti naaf barreessaa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota akkuma beekamu amma dura jechuudha gaafa Itoophiyaa fi Sumaalaandiin waliif galanii hulaa galaanaa Itoophiyaan argatuu qabdi jedhanii waliif mallatteessanii Sumaliyaan immoo kophatti muramtee jirti. Kuni bakka daangaa nutti darbee jira. Akkasumallee birmadummaa uummata Sumaalee ni miidhaa waan jedhamuun jechuudha ni morminaa jedhanii balaaleffataa turanii jechuudha. Garuu yeroo hedduu jechuudha araarama Mari Araaraa geggeessaa turan. Marsaa lama geggeessanii waliigaltee malatti akka addaan ba'an ni yaadatama jechuudha. Har'a garuu guyyaa kaleessaa jechuudha waliigaltee ajaa'ibaatiin xumuranii jiran. Ilmi abbaa gadaa akkasiin jechuudha hulaa irra deemee bakka hulaan banaa jirtu cuccufaa jira jechuudha. Mootummaa Sumaaleetii fi mootummaan Itoophiyaa lola guddaatu gidduutti geggeeffamuuf deema jedhamee kan eegamaa ture. Addunyaalleen eegaa turte gaanfa Afrikaatiif sodaa jedhamee kan eegamaa ture jechuudha. Waliigalteen xumuramee jira jechuudha. Baga gammadan isin jechuu barbaada. Kuni baay'ee oduu namatti toluu fi waan nama gammachiisudha. Biyyi keenya haala kanaan biyya hundarra deemtee bakka rakkoon hulaan isitti banaa jirtu hunda furraa cuccufuun baay'ee gaariidha. Daawwattootaaf kabajamtoota Mariin Araaraa kun eessatti waliif mallatteessan kan jedhuu fi biyya Turkiyaatti waliif mallatteessan jechuudha. Daawwattoota kiyya asuma mootummaa Turkiyaallee baay'ee galatoomi jechuun barbaada. Mootummaan Turkiyaa yeroo hedduu jechuudha miskiinota bira dhaabbatuun meeshaa adda addaa meeshaa waraanaa adda addaa jechuudha biyyoota adda addaatiif gumaachuun kan beekamu akkasumallee nama araarama beekuudha jechuudha. Nama bakka jechuun yeroo hedduu jechuudha mootummoota hedduutu achitti walitti araaramaa ture. Akkuma beekamu ammallee jechuudha kunoo Somaaliyaa fi Itoophiyaallee achitti qaamaan wal arganii muummichi ministeera Itoophiyaatii fi kan Sumaaleellee fuulletti ijaan wal arganiiti kan walitti araaraman jechuudha. Wanti isaan irratti walii galan jechuudha amma boodan waan darbeen anillee sittin kaasu atillee nattin kaasin waan amma booda dhufu hundarratti mari'annee walii galla kan jedhamu jechuudha waliif mallatteessanii jiran jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Itoophiyaan hulaa galaanaa argatuun baay'ee kan namatti toluu fi akkasumallee biyyoota addunyaa keessatti akka mul'atu kan godhu keessa isa tokko jechuudha. Diinagdee biyya parsantaa 75 ol fuudhama jedhamee kan eegamu keessa hulaa galaanaati jechuudha. Hulaan galaanaa baay'ee biyya takkaaf murteessaa kan taate hulaa galaanaati jechuudha. Hulaan galaanaa baay'ee bu'aa qabeessa jechuudha. Miini adda addaa ala erguu fi kan alallee dhufuuf waa hedduu nama gargaara jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaan hanga amma duraa jechuudha hulaa galaanaa hin qabdu jechuudha. Diinagdeenis sababa kanaan gadi bu'uu ni mala jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Garuu har'a hulaa galaanaa har'aa miti kan argatte kana jechuun turee jira. Sanirratti wal dhabdee Sumaalee fi Itoophiyaatti kan ka'e inni sunillee furamee haala nagaatiin jechuudha amma mariin xumuranii jiranii jechuudha. Dhugaa dubbatuuf muummicha ministeeraa kana hammuma feenellee kennu hammuma feenellee waan feene jennu namichi hujii isaa itti jira. Hujii ajaa'ibaa hujii boonsaa ajaa'ibatti dalagaa jira. Namoonni yeroo hedduu muummicha ministeeraa kana qeequu fi akkasumallee waan adda addaatti maxxansuun beekamu jechuudha. Gaafa inni gaarii hojjetullee gaarii nama haasa'uun silaa gaariidha. Hammeenya gaafa namni hammeenya dalagu hammeenya illee yoo itti deemte gaafa inni gaarii dalagu mootu gaarii namaa san haasa'u gaarii namaa san faarsu gaarii namaa san ol qabuun hujii gaarii inni hojjete san jajjabeessuun appreciate godhuun jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha daawwattoota kiyya. So kanumaafuu namoonni hulaan galaanaa kun Itoophiyaa hin fayyadu akkasumallee duraanumayyuu maal nu godhe bakka namoonni waan akkasii haasottan jechuudha. Waan akkasii san waan isiniif hin galini keessa hin makaminaati usaatuma dhiisaa isin maaliif kan hojjetutu hujii beeka. Hujii abbaa hojjetutu beeka. Kan qilleensarraa taa'ee gamaa gamana waree oofu wareen qilleessumarratti hafti. Wanni qilleessumarratti hafti. Kan lafarra taa'ee jechuudha qabbanaan dhawame akkasumallee wanta adda addaatiin gidiraa meeqa keessa darbee jechuudha hojjetaa
akkasumallee hojii san hawaasaaf akka bu'aa qabdutti oolchaa jirutu beekamalee jechuudha. Warreen tarsiimoon hojii kana dalagantu jira jechuudha. Fakkeenya tokko yoo fudhanne mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmad amma jechuudha haalli inni itti deemaa jiru kuni maal keessa darbee akka inni marii araaraa saniif achi ga'ee fi kan hamma duraa jechuudha Sumaliyyaan, Sudaaniin, Masrii walitti dhaaddataa turan hundumaayyuu akkamiin akka xumurame kan beeku nuti hanguma tokko persentuma muraasa tokko keessaf warri miidiyaa kun beeka malee kan beeku rakkoo taate akkasumallee haala gaariin keessa darbee isumaa fi jaallan isaati fi warreen isa waliin hojjetu qofatu beekaa jechuudha. So kanaaf waan hundumaayyuu warra hojjetuuf dhiisa yoo dandeessa waan gaariin gaafa dalagamu jajjabeessa yoo dadhabdan gurra keessan qabadhaa ija keessan qabadhaa ofumarraa itti dhiisa ilaalinaa bira darbaa jechuudha. Maaliifin kana jedhee namoota baay'eetu waliigaltee amma mootummaa Itoophiyaatii fi Sumayyaa kana irrattu jechuudha waa hedduutu jedhamaa jira. Namoonni waan adda addaa gungumuu bakka ni jiraami kan barra inumaa keessa darbee namoonni tokko maal jedha biyya gurguratee akkuma malla sanitti biyya gurguratu deema namoota jedhan jiru jechuudha. Kun ilaal gowwummaa yookaan duubatti hafummaa jedhama jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa gaarii dalagu gaariin isaa sun jajjabeeffamuu qaba malee jechuudha. Keessa fuunu sabni Oromoo kuni jabaa keenyas jabeeffatu hin beeknu qabeenya keenyas qabeenya keenya jennee fudhatu hin beeknu. Gaafa diinni dhufe irratti abbaa ta'e qabeenya keenya jennee lafaa kaanee ijinaa jechuudha. So kanumaafuu qabeenyi keenya jennee akkasumallee qabeenya keenya jennee hayyuu keenya jennee jabeeffatuu qabna jechuudha. Maaliif namni jabaa ofii jabeeffatu diinilleen isa hin laallatu. Namni qabeenya ofii qabeenya kiyyatti beekee jabeeffatu kiyya jee mormatu diinnis isa hin ilaallatu qabeenya isallee diinni jaan hin ilaallu jechuudha. So kanaaf hulaa galaana amma booda hulaa galaana Itoophiyaa jennee jechuudha. Galaana diimaa Itoophiyaa akkuma fakkeenyaaf galaana diimaa Hindii galaana kana jechuun ni jiraami baharri kun bara Hindii jedhama. Baharri kun hundinuu kan Yemanii fi bahara adda addaatu jira hundinuu maqaa qaba jechuudha. Bara Sumaalee siigale amma booda bahara Itoophiyaa jechuu qabna jechuudha. Maaligaa hundinuu guyyuma keessaa moggaafatee maqaa wayi uumamaan rabbiin kenneefi bahara diimaa Itoophiyaa yookaan diimaa sanirraa dhiibneetuma bahara Itoophiyaa jechuu qabna jechuudha amma boodan jechuudha. Doonillee doonii Itoophiyaa jamtee nu moggaafamuu qabdi jechuudha. Waan akkanaa kana farratti fokosuuf godhuutu gaariidha malee jechuudha. Waan bakka kashlabbummaa waan faayidaa hin qabne waan akkasii san keessaa otoo baamee silaa baay'ee gaariidha. Muummicha ministeeraa rakkoo biyya keenya mudatuuf deemtu bifa araaraatiin furuu keetiif baay'ee si galatoofadha. Dabalataan muummichi ministeeraa Sumayyaa jechuudha Mari Araaraa saniif tole jedhee achi ka'ee Turkiyaa dhaqee bifa araaraatiin marii sanii waliigaltee irra gahuu isaaniitiif baay'ee galatoofana. Kanuma hundarraayyuu immoo muummicha ministeeraa Turkiyaa jechuudha afaan Turkiyaan beenu gaasila afaan Turkiyaatiin itti himnaayi baay'ee galatoomii jennaan jechuudha. Marii araaraa mootummoota lamaan kana qaama lamaanirraa'u inumaa qaama isaanii yookaan ergamtoota isaaniillee hin goone kama biyya bulchu harkisee fide bilaal waan numa harkisee fide jechuudha. Kan Sumaaliyaallee kama Sumaaliyaa bulchu kan Itoophiyaallee kama Itoophiyaa bulchu isaanu jaruma gurguddaa lama walitti fide jechuudha. Walitti fide isin obboleeyyanii waliin lolinaa tokko isinii baharallee hundi keessanuu isin gaa walumaan fayyadamaa jeen jechuudha. Baay'ee galatoomii jennaan dhugaa rabbi haa galatoomtu Turkiyaan jechuudha. Galata guddaa Itoophiyaa biraa qabdi gaafa bilisoomne galata kan keessiif galchine jechuudha. Gaafa baharri kun bu'aa nuu buuse. Akkasii daawwattootaaf kabajamtoota baay'ee faayidaa qabeessaa fi akkasumallee bu'aa qabeessa kan ta'e baharri hedduu kan nama barbaachisu rakkoon silaa Itoophiyaa fi Sumaalee gidduutti tahamu kuni waan laayyoo namni akka waan laayyootti ilaaluu danda'a malee rakkoo guddoodha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf akkama fakkeenya xiqqoo tokko wama simpilii takkaa fudhannu jechuudha. Uummanni keenya kan Oromoo inumaame Oromoo maa'uu dhiisiyyuu sabaaf sablammimmaan Itoophiyaa keessa jirtu turu gaafa rakkoon takka Itoophiyaa keessaan kaate ispeeshaalii ijoollee Oromootii fi ustaazota Oromootii fi sheekottiin Oromoo kamiyyuu jechuudha yeroo rakkoon gurguddoon itti kaate gara mootummaaleetiin garuma kamiinuu rakkoon takka gaafa isa mudattu hayyoonni Oromooleen eessatti baqata gara Sumaaleetti gadi baqata jechuudha. Sumaaleen tun bar gara tokkoon si galee gara tokkoon haadha abbaa teenyaa bar gara tokkoon dahoo gootota keenyaati bar dhugaa rabbii bar dhuguma sanoo dubbanne jechuudha. Sumaalee jechuun ati arra kan biyya namaa jirtulleen ka Ameerikaa jiru ka Kanaadaa jiru namni otoo Sumaaliyaa tana hin dhaabbatin biyya sanirraa deeme ni takkata lakkoofsa beekta jechuudha. Biyya kamuu deemuuf fakkeenyaaf duraan Sumaaliyaa himattee fakkeenyaaf biyyoota Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa kana irra guddaa kan ittiin dhuftu
maqaa Sumaalee jedhuun jechuudha kan biyya deemuu dandeessu jechuudha si galee rakkoo takka gaafa si qunnamtu Itoophiyaa irraa eessatti baqata gara Sumaaleetti baqattee san boodan xiyyaaran gara biyya biraa baqata osoo xiyyaaranuu baqatuu hin ta'in waggaa meeqa hayyoonni Oromoo meeqa Sumaaliyaa kana keessatti jechuudha kan dahoo godhatanii diina jalaa dhokataa turan jechuudha ustaasonni keenya akkasumallee qeerroon teenya hangan qabdu jechuudha kanaaf walumaa galatti Sumaaliyaan dahoo ilmaan Oromooti walumaa galatti jechuudha sabaaf sablammoonni silaa dhiisi baay'ee akka fakkeenyatti xiqqoo tokko as deebinee yoo fudhanne isin jechuu barbaade Oromoo qofa keessaa fudhadhe malee Sumaaliyaan dahoo sabaaf sablammootaati Itoophiyaan guutummaanuu gaafa rakkoon takka irra geesse eessatti baqatti irra guddaan gara Sumaalee baqata kun gara Sudaan baqata kun asiin gara Keeniyaa baqata jechuudha harki guddaan eessa deema jechuudha gara Sumaalee deema jechuudha Sumaaleen biyya guddoo saaraa guddaa biyya namoota hedduu danda'uu dandeessu maaliif namoonni irra jiraatu akkuma beekamu biyyu isii irra guddoon saaraadha jechuudha namoonni kun saaraa keessa badee kun maal ta'e jechuudha akkas akkasiin jiraatamaa ture jechuudha garuu har'a waliigaltee kanarra gaafa gaamu baay'ee nama gammachiisa ilmaan Oromoo achi keessa jiranillee hedduu takka bu'aa qaba araarri kun akka bu'aa buusu abdiin qaba otoo rakkoo sun achi lolli kun akkasiin kan itti fufu ta'e Somaaliyaa tun harki guddaan kan keessa jiraatu ilmaan Oromoo waan ta'eef rakkoon gurguddoon ijoollee Oromoo irra akka geessu shakkii takkan qabu jechuudha fakkeenyaaf fakkeenya xiqqoo tokko fudhannee amma duraa gaafuma silaa lolli kun waliigaltee Sumaalaandii fi Itoophiyaa waliin mallatteessan irratti Sumaalee fi Itoophiyaa wal gaarreeffannaatti kaatesanii ijoolleen Oromoo gara Sumaalee Hargeysaa keessa jiraatan fa'aa akkasumallee gara Basaasoo jiraatan ijoollee hedduutu miidhame jechuudha rakkoo hedduutu irra gahee qabaa jettamoo gidirsa adda addaatu irra gahaa ture jechuudha soo kun maali rakkoo gara siyaasaatiin mudatee jechuudha gaafa mootummaan lamaan walitti gaarreeffannaa fi akkasumallee lolaaf walitti gaarreeffannaan isaanii argamu hawaasni maal godhare kana keessa jechuudha baalageeni tarkaaffii namarratti fudhatti ummata qaama ummata sanii miidhuu dandeessi jechuudha kanaafuu baga gammadan isin jechuu barbaada baga araarri bu'ee ammallee haaluma kanaan bakka rakkoon jirtu hundaa'u akka nurraa cuftan abdii qabna jechuudha rakkoo silaa alatti deemaa jirtu yookaan qaama biraatiin jedhamu kana osoo rakkoo keessoo keenya Oromiyaa keessaa kunilleen haaluma kanaan nuuf furamte baay'ee kana daran gammachuu akka nutti dhagamtu abdii qabna egaan daawwattootaaf kabajamtoota qophiin har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a waan isinitti mul'ate komentii jalatti barreessaa chaanaalaaf namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa qophiin har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.